Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala ijoollee Oromoo shananii akkam jirtan nagaa keessanii baga jiraattanii isiniin jedha alhamdulillahi rabbil aalamiin. Nuti nagayaa fayyaa qabna. Isin akkam nu jirtanii nagaa qabdu fayyaa jirtanii isiniin jedha. Har'a karaa deemaa jirra jechuudha anaa fi Misraan yookaan Ililli akkam nagaa fayyaa jirta? Nagaa fayyaa jirta? Eessa deemaa jirta? Baada. Eessa deemaa jirta? Baada. Baasa keessa jirra? Yee. Haa deemnu? Okay. Akkami gammaddee deemuun barbaadda? Deemuun barbaadda? Mana taa'uun feetu? Akkasiimi? Akkasii kabajamtoota hordoftoota keenyaa karaa deemaa jirra jechuudha. Ililli iddoo taphaa geessuudhaaf deemaa jira jechuudha. Asuma keessa immoo har'a mata duree tokko irratti haasa'uu fedhee dhufe jechuudha. Mata dureen kiyya guyyaa har'aa ittiin geessitooti beeytu waan an haasa'u jedhu. Mul'ataa dubbatu wayyaame. Mata dureen kiyya guyyaa har'aa jechuudha. Muuziqaan nama boonchisaa jedha. Muuziqaan mata duree warra muuziqaan boonchisu irraa dubbatu fedhee jechuudha. Akkasii Ililliidis kana sana dorgine. Mee warri muuziqaan boonchisu yoo rabbiin viidiyoo kiyya kana isin biraan ga'ee na dhageettanii na dhageeffadha. Tokkoffaa muuziqaan nama boonchisu. Namuma boonchisu muuziqaa. Maaliif jennaan sirbi waan sobaati dhugaa miti. Namni sirbu takka intala takka qabatee yeroo sirbu fakkeenyaaf itti sirbu intalli sun duraan dursee jaalallee isaatillee miti haadha manaa isaatillee miti waa isaatiyyuu miti jechuun maallaqaaf malee. Inni soba waan hin jirre jechoota adda addaa walitti miidhaysee walitti fakkeessee sirba galii ittiin argachuu fi beekamtii ittiin argachuuf. Isin warra madaanii wantoota inni walitti fakkeessan keessa jiru maal gochuu madaa keessan ta duraan iccitii godhattanii iccitii isinii fi rabbi malee yookaan isinii fi nama isin madeesse san malee namni biraatu maatiin keessan haadhaaf abbaan keessanuu yookaan hin beeyne gadi baastanii meediyaa addunyaa gubbarratti gabbaastanii waliin booddan. Maali wallaalumni agana gahe? Wallaalli agana gahe maali? Dhugaa rabbi barri kun maal bara akkamii keessa akka jirru ani hin beeku. Namni bari yooma boohe illee dhohifatee silaa boohe maal qaba? Sirimaa as bayanii akka namni isa argutti akka aalamni addunyaan guutuun argitutti abbaan muuziqaa baasee bari hin boonne. Mee ama muuziqaa tokko waan inni jedhee eegalullee ani hin beeku namuma booyuuqa siyaasan arge malee namtichi sirba san sirbe booyee jira booya sirbe inni booya sirbe intalli inni itti sirboo booya sirbite inni waan san tahee jira miidhamni sun narra gahee jira jedhee yeroo sirbu san jechuudha. Yeroo muuziqeessu san dhugaa rabbiititti booyaa jiraame sirbe sanuu isaa miti barka baasu abbaa biraa ka walaloo walitti sirreessuu danda'utu kennaaf yookaan hin bitateeyyuu hojii isaati jechuudha. Inni akkuma warra qotee facaafateetiniin firii 20 gaafa buuse rabbiin firii 1000 godhee deebisuufitti inni illee facaafatee wanni inni haamataa jiru imimmaan keessanii jechuudha. Maallaqa argachuudhaaf namni kana godhu. Isiniin jedha namni haala namaarratti haala wayitii irratti hundaa'ee namarratti sirba baasa. Yeroo siyaasaa rakkoo siyaasaatirraa dubbatan gariin quuqamee dhugama siyaasa saniitiif baasaa gariin beekamtii siyaasa saniin dabalatee argatuuf baasee sirbaa jechuudha. Warri ummaan ofii sirbatti seenan kunuyyuu
duuba duubee kun yeroo irraa deebi'anii irraa tawbatanii gaabbanii booyanii seenahanii rabbii ofii dhiifama gaafatan argina. Nu hoo maaltu jala nu oofu? Jarraa kana namni jala hiriiranii hin dhabame. Namni jala hiriiranii waa irraa baratan hin dhabame. Barnoonni yeroo onlaayinii irratti deebi'ee kanatti jechuudha. Sheekota keenya maan hordofnu akkatti. Akkamitti namni yeroo azaaba fi jaannata irraa dubbatanu siraata irraa yeroo dubbatanu gabbayee nama boo'een agarree namni sirbaaf akkamitti boo'e? Sanuu sirba namni kunis na miidhe sunis na miidhe jedhee sirburraa boo'anii ka darbe waan si miidhe tokko ka darbe jechuudha. Mee intallummaan kaatee sirbaa miidhame marraa meeqa miidhame jedhu kana jala boottutun jechuudha. Maaltu sitti dhagahama yeroo namoonni si miidhan sun deebi'anii si argan boo'icha keessan argan? Gurbaan tokko yoo si miidhe jechuudha. Yaa obboleettii xiyyaa yaa obboleessa kiyyaa gurbaan tokko yoo si miidhe intalli takka yoo si miidhe yaa obboleessa kiyyaa dhugamatti si miidhe taanaan deemtee isiin jireenya biraa keessa jirti. Yoo si miidhe filannoo osoo si bira jirtuu waan biraa filatte inni illee osoo ati kiyya jettuu waan biraa filate darbee wanni darbee jechuudha. Wannummaan akka ati ammallee rakkoo keessa jirtu akka ammallee yaaduma san keessa jirtu xuruurrattee boottee haadhaaf abbaanuu sirraan duune koo haadhaaf abbaanuu yoo namarraa du'e namni ima obsaa bar hin obsa. Namni gizee haati irraa duute akka boo'ee obsa jechuudha. Guddallee ilmillee warri irraa du'e akkasuma ima obsa. Firrillee namni irraa du'e akkasuma ima obsa. Yeroodhaaf boo'ee jechuudha. Bara baraan boo'aan jiraatu jechuudha. Yoo boo'aa jiraatillee addunyaa guututti gabbayeen bo'u. Sila anka jedhu wannummaan sooshaal miidiyaa gubbaa gabbayanii dalagaan kuni akka akkasumatti taa'u nuun galu. Bara kan baranna akkasumatti tafaa wanni sun. Dileetu goonaaf hin fakkaate. Dileetu godhuu hin dandeenyu. Maaliif jennaan haalli naan mijatu dhiifama. Maaliif jennaani wanni sun nu bira qofa dhuunfaa keenya qofa bira hin jiru jechuudha. Nama hedduutu sheer godha. Bakka hedduu jira. Haqullee hin dandeenyu. Waan kana ta'eef yoo dandahamee sirbuma dhageeffatu jira. Faayidaan tokko keessan jiru dhugaa kasaaraa malee imaanni nama irratu malee waa takka wanni inni namaa dabalu hin jiru. Inumaa akka kennaatti hiriyoota fa'aa warri affeertan jechuudha. Warri wal jaalanna jettanii akka kennaatti yookaan akka waan badhaasa tokkootitti sirba walii gadi ergitan telefoonan ta'e sagaleen ta'e waan akkasii sanirraa osoo dhaabattanii baay'ee natti tola. Keessattuu immoo gorsa guyyaa har'aa kana keessatti shamarran yaa obboleettiiti. Ati intalli shamaraa haadha fi abbaa kee kabaja itti godhu. Qalbii tee kabaja itti godhu. Keessattuu ilmoon islaamaa amantaa kee kabaja itti godhu. Warra amantaa biraa amantanis mala amantaan keessan kan isin ayyamu natti fakkaatu. Akkasii rabbii keessan sodaadhaa. Yeroo waa gootan rabbii keessan sodaadhaa. Yeroo dubbattan rabbiin sodaadhaa. Yeroo hojjettan waan nyaattan waan dhuydan waa hunda keessatti waan uumamneef gabbartii rabbiiti. Kammoo itti jirru waan biraati jechuudha. Rabbiin numa maraa haa laaffisu. Haga dandahamee namni tokko isin miidhe taanaan obsa godhadhaa garaa keessan kutadhaa akka duraanii caalaa jabaadhaa isiniin jedha. Namni miidhamtan jaalallee tahee abbaa warraa tahee miidhamtanii jennaan miidhama keessan san obsitanii dandamatuu qabdanii hir'ina keessanii san hir'ina duraan sababaa tahee ittiin miidhamtan san sirreessuuf yaalii godhuu qabdanii jechuudha. Maaltu natti hir'ata jettanii waan uumama rabbii waliin isin uume ka akka qaama keessan bifa keessan waan hin taaneen jechuudha. Amala keessan haa ta'u hojii keessan haa ta'u wanta sirraa'uu qabu sirreeffattanii jireenya keessan ka fuulduraa sirreeffachuudhaan malee gadi bayanii booyuu miti dhoyfatanii booyuu hin barbaachisu isiniin jedhuu barbaada. Yaa hiriyoota tiyyaa obboleeyyan tiyyaa warra amantaan obboleeyyan nu goote warra sabummaan obboleeyyan nu goote
Wallaahi nutu irraa gowwaadha bar. Oromoon ni gowwoomne baay'ee jechuudha. Akkamitti namni gabbahee dhiiraaf kontoonfatee booda wayi du'e abbaa warraa du'e iyyuu sila akkasitti boo'ee nama hin duune rakkoon irra hin geenye. Namni suni si fedhuu dhabee si dhiise hagas dhumate wanni sun achitti dhaabatuu qaba jechuudha. Duruma dursaayyuu waan jaalallee jedhamu kana qalbii ofii parsantii 100 irra kaayuun gaarii miti. Wal jaalatan taanan yeroo gabaabaa keessatti akka haadha warraa fi abbaa warraa ta'uudha. Yoo kun hin taane namatti haafu jaalalle wanna jedhu kana qabatanii yeroo dheeraa taa'uun rabbii wal dhabuu natti fakkaata, qalbiillee dhabuu natti fakkaata. Isiniin jedha asuma keessatti ka gorsi kun baay'inaan amma ijoollee shamarraniitii fi miidhamtan taanan miidhama keessan dhoofadhaadha isiniin jedha. Kun waan intala tiyya wajjin jiraat akkasii waan har'a isin gootan kana boru ilmooteessantu argaa. Namni har'a gabbaatanii meediyaa gubbarratti waan hin taane dubbattan gabbaatanii miidhama eessanii dhimma jaalalleetiif gabbaatanii booltan. Namni har'a gabbaatanii ganda tokko teettanii ganda kaan arrabsitan. Warri har'a gabbaatanii yoo sheekonni waa jettu afaan sheekotaa deebitanii akkamimaa waan kana keessa sheeyni galee waan kanarraa maa dubbatee maaltu bakka kana isa fide jettan itti saalfadha. Mee har'a isin yoo kana dalaydan ilmoon teessanoo bor maal dalaydi jecha nama har'a gabbahee hiriyyaa kiyyaa jedhee booyu ilmoon teessan boru maal taati? Ilmoon qabun jedhina ilmoo hin godhattan jechuudha. Yeroo gabaabaadha. Har'a dhaabattee intalli har'a jaalallee ofiitiif gabbaatee booddu tun amata 10 booda yoo haadha ilmoo meeqa taati? Yoo hin ta'in silaa umriin irra kutee haadha ilmoo meeqa taati jechuudha amata 10 booda. Fageessatii bar amata 10 har'aa viidiyoon kun akkanumatti jira. Ilmoon ta'e amata 20 booda ilmoon ta'e akka ta'eetii tana taati hin argiti. Kama akka har'asii har'aati jechuudha. Mee gaafa haati isii kana goote ilmoon tantee maal haa goote? Sitti tola ilmoon ta'e yoo gabbaate sooshaal miidiyaa irratti waan akkanaa dubbatte fakkeenyaaf osoo haadha taate haadha ta'eetitti yoo hin tola haati ta'e kana osoo dhageette maal jetti? Akkasii gorsa kana sumaanuu intalli tiyyallee haa dhageettu. Dhagaa jirta waan an jedhu ililli misru akkasii tokkoffaa irratti rabbii keessan sodaadhaadha. Lammaffaa irratti immoo maatii keessanuu saalfadhaadha. Uummata isin argu kana saalfadha. Uf duuba deebi'a uf laalaa isiniin jedha. Wanni duraan darbee jira itti hin deebiinaa warri takka gabbaatan. Maal jedhanii maal isinitti fakkaate gizee tokko wanni dogongora xiqqarraa dogongora guddaa keessa nama seensisu sirba baanii morman dhoyfatanii waan jedhu tokko mahimaa Oromoon takka gadi ba'ee ammallee mahimaa kalammaffaadha. Namni jiidhe yookaan namni itti roobe jechuudha. Namni jiidhaa hin badaduu jedha. Takka sooshaal miidiyaa irratti gabbahee gocha badaa godhee maqaan kiyya badee jira. Kanaafuu maal faayidaa naa qaba? Asii achi yoo taa'e illee maal faayidaa naa qaba? Ammallee immoo asii achi yoo waan duraan godhu kana dhiisas takka maqaan kiyya gadi ba'ee maqaan itti baasanii kanaafuu uumaa faayidaa naan qabu gadi ba'uuni deebi'ee waan kanarraa deebi'uun jedhamee yeroo akkasitti hubatamullee hin jira jechuudha. Warri hubannoo akkasiisanillee qabdanii maqaan gaafa gabayaa bade gaafa gabayaa galaa ka jedhan tokkollee hin jira beeytanii mahimaata keessa. Kana jechuuni gabayaa duraan irratti gabbaatee waan badaa goote san irratti waan gaarii yoo goote siis irraa haa jechuudha. Irraa hafuun sunillee waan gaarii godhuudha. Akkasitti hubadhaa jechuudhaani hanga isinii dandahametti of eeggannoo godha. Miira keessa yeroo jirtanitti viidiyoo ofii waraabina. Yoo dandeettan dhiisaa inuman dhageeffatinaa isiniin jedheemi. Wanti dalagaa isinitti dhiisu muuziqaan waan badaadha.
hojii isinitti hin dhiisu, yaada isinitti heddummeessa, waan isaa takkan jiru jechuudha. Waan ittiin qalbii namaa bitani kun. Bakka sanii imaanni isinii yaada baramu raayyama fa'aa dhageeffadhaadha. Yeroo keessan sanitti dabarsa. Quraana caqafadhaa yoo karaa ullee hin dandeenye isiniin jedha. Salaatuma 5 qabaadhaa mee ibaadarra waanuma waajiba ta'e godha. Ofumaan isinirraa bada jechuudha. Muuziqaa duuka deemtanii booyoon isinirraa hafa. Qalbiin teessanoo muuziqaa isin jibbitii jechuudha. Isin jibbitii jechuudha. Maaliif jennaan akkamitti seetan? Yoo quraana rabbii dhageeffattan, yoo salaatuma 5 guyyatti dhugamatti salaatuma 5 kama waajibaa salaattan, waajibootuma yoo kagootan taate ufumaan qalbii teessanuu muuziqaa tana jibbitii jechuudha. Akka itti isin jibbitu namni tokko hiriyyaan keessan haa ta'u, namni tokko yoo dhufee waan adii achi ilaalaa jirtu tokkoon gurraacha kun siin jedhee si morme akka adii ta'e waan argaa jirtuuf haasaha nama sanii jibbita jechuudha. Waan gurraacha tokkoon kun adiidha jedhee nama morminaan osoo argaa jirtu jechuudha. Haasaa nama saniin feetu nama akkanuma zaahiruma kana waan irra dibaa hin qabne wayii sobaa jiru, kijibaa jiru. Muuziqaan akkasitti sitti dhaga'ama jechuudha yoo ati isa dhiiftee salaata kan kee salaatattee waan keerii qabaa dhageeffatu. Baay'ee ol guddataniitiin barnoota gurguddallee osoo hin ta'in haganuma goonan ufumaan isin keessaa badaa isiniin jedha warri muuziqaan suusii isinitti tahee haaroyni yoon bahaa jettee qalbiin isin caqaftu ufumaan isin keessaa bahaa isiniin jedha. Isinummaan haguma tana godha. Salaatuma keessan 5 dhugaan salaata. Deebi'a ammoo bakka itti muuziqaa dhageeffattan yeroo isinii qabaattanii isinii haftee itti muuziqaa dhageeffattan san mee quraanuma banaa achi manas jirtan san keessa kaayatii dhageeffadhaadha. Raayyaa dhageeffadhaa. Akkasumas warroota hafanillee dhageeffadhaa isiniin jedha. Bakka san buusaa isiniin jedha. Wallaahi waan nama ajaa'ibaati. Mee amma fakkeenyaaf ilmummaan islaamaa takkaami ilmuun islaamaan ta'in intalli Oromoo takka osoo artistii sirbu tokkoo fi raayyaa abbaa maccaa wal cinaa kaa'abanii tokko keessaa hambisi tokko keessaa filadhu jedhanii inni namuu raayyama filata. Akkasumas ustaazota biroollee jechuudha namuu jaruma filata. Namni tokko warra artistii kana silaa ibidda keessaa cinqaa wayii keessa jiraatte dursa jara baasne booda baasan malee waan dursanii baasan natti fakkaatu bakka rakkootti. Garuu yeroo gorsa jarri nuu dabarsoo maaltu gorsa sobaa nu dhageeffachiisa? Isiniin jedha. Asumattuu immoo warri sirba baasuu fi sirbarraa hafuu hin dandeenyellee na hooffolchaadha. Amma isaaba darbanii jiranii jechuudha. Ijoolleen teenne isaaba darbanii jiranii bakka mara isuma itti banuu taate sanumaa isaaba akka hin darbine jecha maaf jechuudha. Haga danda'ame irrumaa osoo haftanii isiniin jedha shamarran teenya keessattuu. Yaadni kiyya guyyaa har'aa kana fakkaataa warri yaada kiyya kana faallaa jirtanis kana waliin yaada tokko qabdanillee koommentii naa kennaadhaa isiniin jedha. Koommentii keessan keessatti ibsadha. Akkasi misraatiyya ilillitiyya na jaalatta na dhungadhu. Rabbiin kun rabbi akka kiyya kanatti kun ilmoo isinii haa kennu. Ta isin dhungattu, ta isin jaalattu, ta isinii ergamtu ilmoo kabajaa qabdu rabbiin isinii haa kennu isiniin jedha. Wallaahi rabbiin ilmoo gaarii rabbiin nuuf haa godhu, rabbi si haa guddisu naan jedhaadha isiniin jedha. Shamarran teenya bultii yoo seentan jaalala jirtan kana yoo seentan bultii keessa seenaa jireenya keessan sirrii yoo fadhaa yookaan keessaa hafaa waan dalagattan dalagadhaati yeroo haalli isinii mijatetti jechuudha. Yeroo sanitti bultii seentanii